waaw sheepii yookiin dabbaa bareedaa yeroo muraasa gidduutti baasuuf nyaata mana keenya keessa jiru haalaan fayyadamuu qabnu takkan isinitti hima jechuudha. Yaaliin milkaa'ina kiyyaa yookiin iccitii milkaa'ina kiyyaa maal akka ta'e asumaan isiniif qooda. Suuraa kiyya kan uffata diimaa kana akkuma argitan waggaa tokkoof wayi dura baay'ee qal'oon ture uffannoon irraan bareedu. Amma immoo alhamdulillah suuraan kun ka amma ka'edha jechuudha. Furdina borcii kan namatti baasullee miti ka qaamni namaa wal qixxaatee nama dabbaru sanallee osoo hin taane walitti gaggalee jechuudha. Kun dimbaluma qaama xiqqoo sii dabala daalli sirriitti sii dabala jechuudha. Kanaaf egaa sheepii bareedaa kana baasuuf viidiyoo kana obsaan caqasaa like share subscribe gochuun nama jaallataniif share gochuun caqasaa irraa fayyadamaa. Let's go. Yaarka funee iccitii milkaa'ina kiyyaa yookiin dabbaa yookiin sheepii bareedaa baasuu yoo barbaadan waan kana fayyadamuu dandeessu. Bismillah. Maallaqa baasuun hin gaafatu waan mana keenya keessa jiru jechuudha. Nyaata baay'ee mi'aa pirootinii bareedaa of keessaa qabudha. Akkasuma warroonni ganaa heerumtan ganaa biyya galtan akkasuma jaarsa keessan bira jirtan jaarsa keessaniifis miidhaguu qabdanii bakka jirtanitti ofii keessanillee ofitti amanamummaa yookiin immoo ofitti gammaduu fi sheepii bareedaa yoo qabaattan baay'ee tokko bareedaadha. Nyaata baay'ee tokko bareedaadha. Wallahi kaameraa irraa hin bareedu malee lafatti baay'ee tokko bareedaa baay'ee tokko mi'aa. Ani suuraan kee duratti kaawwayyaa diimaa kanan ture amma immoo kana jechuudha. Alhamdulillah. Kunis anis waggaa tokko dura baay'ee goggodduun ture. Furdinni inni namaa kennus immoo isa garaas baasanii furdatanii wal keessa galanii qixxim jedhan sana osoo hin taane bakka garaa akkuma na argitan anu alhamdulillah garaan kee baay'ee guddaa garaan kee guddaa hin jedhamu garaan qabu garuu bas jimbalooma bakka daallee siif baasa jechuudha. Daallee bareedaa yookiin sheepii bareedaa akka baastu siif godha. Duraan dursaa qaamni kiyyaa dabalu yookiin immoo furdina yookiin sheepii bareedaan barbaada yoo kan jettan taate of murteessuu qabdu irratti hojjechuu qabdu jechuudha. Innis fakkeenyaaf ganama yeroo hirribaa kaatan akkuma hirribaa kaataniin wanti na bukkeetti viidiyoo isin argitan kun ciree kiyya ganamaati. Ganama yeroo hirribaa kaatan osoo wanta akka nyaatan hojii jalqabdu taanaan amma namni baay'een indoomii yookiin sandawichii goggodduu wayii nyaatee bula jechuudha. Achi ka'ee ganama hojii masaatti ka'a jechuudha. Hojii sa'aatii 2-3 hojjetee dhufe daabboo goggogaa wayii shaayii nyaata jechuudha. Kana jechuun ati yeroo sochootu yeroo waa hojjettutti humna baasaa oolta. Humni wanni ati nyaattu yoo pirootinii hin qabaatin yoo wanta nyaati sun nyaata madaalamaa akka dhiiga sii dabalu akkasuma immoo soorata ati yerootti soorattu sun soorata gaarii yoo hin ta'ini qaamni keetu dadhabaa deema. Wanni ati nyaattu sun sochii matitti mana keessa sochootu sii taati malee irraa afee qaama sii ta'uu hin danda'u dhiiga sii ta'uu hin danda'u jechuudha. Yaa'u kanaafi wanta kana viidiyoo isaa of biratti isiniif ka'a jechuudha. Wanta irraa hojjedhe baay'ee akka salphaadha. Ganama yeroo hirribaa ka'ee akkuma suuraa kana viidiyoo kana asirratti argitanii inqaaquu affeeleetiin inqaaquu murmuree kiyyaaratti maantinii itti godhadhee daabboo wajjin akkasitti daabboo wajjin fayyadama. Akkasuma immoo aannan illee nan danfifadha jechuudha. Callistanii moo hojiitti hoggatu bilbilarra sa'aatii meeqatu osoo hin taane yoo sheepii bareedaa qabaatan uffanni isinirraa bareedaa jaarsi keessanillee isinitti gammada jechuudha. Yeroo ammaa kana dhiirri gurraattis yoo taate yoo gabaabdus taate yoo bareeduu baatte daallee yookiin sheepii bareedaa qabda taanaan gahaadha bakka dhuguma amma fuula caalii achi galagalee ilaaluu barbaada jechuudha. Namni bara kana yookiin jaarsumti heeruu jechuudha. Kanuma isin jechuu barbaada. Akkuma argitan gaasitti hinqaaquuf daabboo aannan danfifadheetiin fayyadamee jira jechuudha. Kun ciree kiyya ganamaati. Kun mootummaa irraa hojjetama jechuun keessan hin oolu. Suuraa isaa of biraan isinii ka'a jechuudha. Qincee jedhama kun biyya keenyatti qincee jechuun garbuudha. Garbuun nyaata madaalamaa akka ta'e hundi keessanuu ni beektu. Kanaaf egaa garbuu kana garbuu taffagii isaa bitachuu dandeessu jechuudha. Yoo suuqii dhaquu dandeessan ta'e nyaata biyya keenyaatti naabiti jettanii suuraa isaa madaamii keessatti agarsiifachuu qabdu. Torbee keessatti gizee 3 waan kana yoo godhattanii nyaatuu qabdu jechuudha. Yeroo waa nyaattan yeroo baay'ee juuza yookiin asiira fayyadama maangoo burtukaanii tuuffaa waan kamiin haa ta'u callistaniitu ruuzii goggogaa akkasuma indoomii daabboo kubusii shaayii waanuma goggogaa kana ofitti narina warroonni beekaa qaamni keenyaaf dabaluu barbaadan wanti sun dhiiga isinii dabaluu hin danda'u. Ufumaa nyaattanii sochii mana keessanii taate
Okay, waan kana gaa viidiyoo kana asirratti viidiyoo irratti isin agarsiisa. Akkuma waadaa isinii galee garbuu tafaggii miiceetiin walakka isaatiif ibiddarra kaa'aa jechuudha. Erga walakka isaatiif ibiddarra kaa'ee innaan bishaan fixatee akka bishaachuu ta'a jechuudha. Bishaan fixatee akka bishaachuu ta'a walakka isaatiif gidduutti. Yeroo inni bishaan fixatee jedhee akkuma viidiyoo irratti argitan aannan itti naqadhaa jechuudha. Aannan itti naqadhee ka'eemmoo sukkaaran itti naqaa jechuudha. Yoo barbaadan dhedhaatti godhachuu dandeessu. Ani garuu dhedhaatti hin godhanne kana amma yoo barbaade qodaa biraatti irraa buufadheetiin dhedhaatti godhadhee nyaachuu danda'a. Sana booddee ammas aannaniif sukkaaraa wajjin ibidda jalaa qannastanii walakkaa sa'aatiif ibiddarra keessu jechuudha. Yeroo kushinaatti nyaata hojjettan yookiis immoo nyaata biyya kiyyaatti jedha hin sodaatina. Yoo sammaan jedha nyaata biyya kiyyaatti jettu nyaata biyya kiyyaatti jennaan jarri uummata akkasinitti dubbatan garaa ishee akka jeeleedhaniitu madhiisu wallaahi hin sodaatina. Kana isiniin jechuu barbaada. Erga walakkaa sa'aatii aannaniif sukkaaraa wajjin tursiiftanii jettanii bakka sirriitti akka inni bilchaate inni ilaaltu. Yeroo inni bilchaateera jettanii yaadanitti irraa fudhattu jechuudha. Kana gaa erga irraa fuutanii qodaa qadaaddi qabutti naqattanii galgalas nyaatanii iraatii kana iraatii nyaatan obboleeyyan kiyya maaliif nyaata iraatii waan isiniif yoo iraatiin hojjetame mana iraatii nyaadha yoo hojjetamne immoo iraatii waan biraa godhadha. Kana tokko yeroo rafuufittan nyaadha tokko immoo yeroo hirribaa kaatan nyaadha tokko immoo ammas maksasii erga misaa nyaatanii sa'aatii booda fa'a callisaniituma misaa nyaadheera iraatii nyaadheera waanuma hin taane garaatti ofartanii waan sila nyaatan qofaa sabdu kun faayidaa hin qabu maaliif hagamta akka yeroo ofii kennaa jira hagamta akka bakka of ilaalaa jira jettanii yaaduu qabdu jechuudha. Haala kanaan qinceen kun hojjetama. Qincee yookiin garbuu biyya keenyaatti garbuun nyaata madaalamaa akka ta'e ni beektu. Akkasuma hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya laayikii gochuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole isin marare ammoo juuza ajaa'ibaa takka jira. Juuza sanallee isiniif hin hojjedha viidiyoo lammaffaa irratti wallaahi nyaata irratti juuza sana dhudhaniinaan waanuma mana keessa jirudha. Nyaata irratti yoo dhudhan waan isiniin jedhu hin qabu. Ani wallahi gizee lama wayii bakka qaamni kiyya dabaluu hin danda'u jedhee abdii kutadheetiin ture jechuudha. Gizee sadaffaa irratti garuu yoon furdachuu baadhee calliseetuma nyaadha. Nyaatuma nyaadhee ilaala jedheetuma yeroo ofii kenne jechuudha. Cinqatiis dhiisee irribas irriba gahaarraa hunee galee bilbilatti isa gizee kan bilbilatti yeroo kiyya gubu dhiphina baay'isu waan sana nan dhiisee jechuudha. Isinis yeroo ofii kennuu qabdu dhiphina keessaa bahuu qabdu. Irriba nagaa rafuu qabdu jechuudha. Wanti ta'uu danda'u hundi gaafa rabbi jedhe guyyaa isaatti ta'a. Dhiphataniif yaadaniif irriba dhabaniif wanti ta'uu hin jiru. Kanuma isin jechuu barbaada goggoddanii hin deeminaadha. Namni takka osoo fayyaa qabu of gatee akkatti goggoggoonsa gatata ta'uu isaati. Dhuguma isin jedhaanoo argeetiin jira miti. Ani waggaa tokko dura wayii biyya galeen ture. Maatiin kee dura ani furdoodha yeroon biyyaa ba'u. Wallaahi unumaa biyya rabaatti hin deebitu. Dhukkuba wayii qabda. Namti dur na beekun dhukkubdanaan jechuutti ka'e wallaahi keessa ba'e jechuudha. Innaa of gatuu irraan malee yoo nyaatan yoo yeroo ofii kennan dabaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf kun immoo nyaata madaalamaadha godhadhaadha. Ganamas akkuma irribaa kaataniin afaan qullaa yookiin osoo waan nyaatin irribatti hin kennaa nama jaalattaniif sheer godhaa. Namoonni ganaa gara bultii ijaarrachuutti deemtan yookiin bultii kee yoo jiraattanis gara biyyaa galuu yookiin immoo warri biyya jirtanuu of qaqqabaa jaarsa keessaniif of bareechaadha. Kanuma isin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa suuraa qincee yookiin garbuu of biraan isiniif ka'a. Viidiyoo kanarraa ilaalaa hojjetadha. Baay'ee takka nyaata madaalamaadha. Waanuma goggogaa waanuma hin taane nyaatanii nyaadheera dhugeera no faayidaa hin qabu inni kun. Garaa namatti baasu miti nyaatiin isiniif immoo jiru na argitu anis garaa hin qabu. Namoonni tokko tokko garaan isaanis qaamni isaanis akka malee furdatee nama dabbara. Kun furdina isa sana miti. Waan argattan sooradha. Inkaakuu, aannan, sandawichi, daabboo kana, qincee kana, ruuza waan argattan biraan darbina. Hanga waan nyaatan mana keessa hin jirretti maallaqa keessan hin bitadha. Goggoddanii hin deemina. Namni yoo qaama qabaate uffanni irraa bareeda. Namni illee itti gammada. Jaarsi isaallee jechuudha. Kanuma isin jechuu barbaada. Haguma viidiyoo isiniif waraabee qincee kana nyaadhutti cinqamaatiin jira wallaahi billaahi maaliif hojjedheetiin isinitti agarsiisee ka'eetiin nyaadha jedheetiin waan hin dhiiseef hedduu tokko cinqamaan jira waan ta'eef natti mi'aa.
ani agaan jirurra dabaluu hin barbaadu garuu duraanii hojjetachaa waan tureef amma isinitti agarsiisuu barbaadeetuma hojjechuu eegale yoo kanarraa furdadha isinitti gaafatama akkasii hordoftoota kee viidiyoo kana laayikii godha milkaa'inni daallee yookiin sheeppii bareedaa yookiin boroo baasuu kiyyaas kana alhamdulillah isinis immoo waan kana fayyadamaadha waan kana nyaadheera maanaam furdisne yoo jettan isin gowwaadha waan kana godhadhaa nyaata biratti sooradhaa isin fayyadaa jechuuttan jira malee ati callisteetuma waan tokko gizee lama sadii nyaata kanuma torba keetti gizee lama sadii nyaatte maanaam furdifne yoo jette laakka gowwaatti yaadina jijjiirama kana ji'a tokko ji'a lama gidduutti arguu dandeessa har'a kiiloo meeqa akka taate of safareeti yeroo ofii kenni irribaraa fi nyaatas nyaadhu waan argatte dhugi yoo haxaa waan nyaattu dhabde misaa nyaadhira itti of